biyya namaa kana keessatti akka malee isa cafeessiftee akka malee isa miisiftee bas waan guddaa takka irra geessiftee dilaan gammaan tanaatiif. Assalaamu alaykum kabajamtoota fi hordoftoota Faamii Tube akkam jirtan nagaa fayyaadhaa jirtanii irraa biyyattiin biyya namaa kana keessa waa hedduun nama mudata har'a waan ajaa'iba gocha nama gaddisiisu gocha gaddaa tokkoon hin dhufe bas Faamii kana nuti karaa yaa'u jirra akka malee roorrifamu jiru arabaa roorrifamu jira yaanii haa waraana arabaatiin askara namni afaan arabaatiin beektan askara jaama afaan oromootiin immoo waraana jaayoo mana mootummaa irraa namatti ergamu tokko akkasitti sababa mukhtalifa isaan jidduu haati mana isaatiif inni dhamnaan haati warra isaa haate ummata arabaa kana waraana arabaa kana dhayxetti fidde jechuun jarri kun guutti dhufu gaa nuti xaabee kadhu akkamma eegaa isaan kana eega isaas qabanii haacafaqanii kanatti isaanii naanneessu jirtu senna habeeta kanaafuu nuti garuu isaa maaltu kana goye Faamii kana irra maaltu mudateneeti olmeene karaa yaa'u jirra hogguu olmeenu kun uummanni nam 6-7 gaan gubbaa dhaabbatanii shamarri kophaarraa kadhatti jaarri isaan tumansan gurbaa kana isiillee naasifteeti isiillee garagaltee karaa isaaniitiin loltee karaa isaa deebitee irraa qabu eegaltee jechuudha. Shamarri baay'ee bira jira akkanatti irraa qaban bas jarri lafattume gurbaa dirqiidhaan ani ajaa'iba natti taate duuba biitti namaatu biyyuma namaati akkatti gurbaa sarroorrisan an ajaa'iba natti wallaahi sinjiya. Kanaafuu abjamtootaa fi hordoftoota keenya anilleen nama mujrima tokko na beeytanii garuu ani rakkoo Oromoo ogguun arge biraan dabru kun feetettu akkanumaanuu nama roorrifamaa biraan dhaabbadha nama roorrisuus hin fadhu ofiifillee nama roorrisuan nama biratti roorrisaa fakkaadha malee garuu shamarri biyya arabaa tana jiran irra baay'inaan akka waan gartee arabni akka waan mootummaan gartee jaarsa kana irraa uleedhaan dhoytee haaddu jala dhoytee irraa sirreessituutti fakkaatti wanni sun dogoggora namni ogguu wal dhabe namni biyya jijjiiranne malee aadaan jijjiiranne silaa maal ta'uu qaba akka aadaa teenyaa sanitti manguddummaadhaan dhaqaniiti nama jabaa nama manguddootti himatanii silaa akkasitti deeman jennaan teenyatuun fiidee qaama seeraa deemtee qaamni seeraa kana maallaqa nyaachisan maallaqa ammalee sosoo jarre yoo xiqqaate maallaqa Itoophiyaa san kun 10 fudhata yeroo takka nama siitumuudhaaf dhalaan biyya tana keessatti akkasin nama tumsiifti jechuudha. Gurbaa kan akka malee miidhan Faamii kan akka malee miidhan bas qullaa huccuu kanatti irra ciranii dhaabbata waan akka malee nama gaddisiisu yaa hordoftoota keenya. Kun amma ijoollee tanaas mucaa kana kanaas walumaan sool yaanuu bas nuti maal godhuu dandeenya ifiifis dhaabbanne amare yeroo saniif mucaa kana angaruu viidiyoo san keessatti illee na arguu dandeessan viidiyoo san keessa illee jiran arguu dandeessan gubbaan dhaabbadhee maal rakkoon isaa ja'anii alatti illee yeroo takka akkas illee itti lallabee ogguusan viidiyoo san keessatti illee arguu dandeessan jechuu kooti mucaa kana waraabee hono ogguusan kana inuu dhawaniiti achi deebisanii ulaa duubatti achi deebisan dhawanii achi deebisanii roorroo hedduu jira biyya namaa tana keessa gurbaa kana akka malee maaliif jawwaan illee inni qabu asitti harkaa darbanii jawwaan isaalleen viidiyoo illee nu bira jirti kanaafuu viidiyoo sanillee daawwachuu dandeessan viidiyoo bal'inaan daawwattan ammaas waan kijibaatii miti hedduu namni maal jaa warri yeman viidiyoo kijibaan nu dhiyeessaa namni jettanillee yaada isin keessa yaaduni baay'eedha komantii keessatti sogguunutu adaleenu kijibaa suutan jettan viidiyoo san sirrii daawwadhaa wanni sun kijibaa dhugaadhaa achirratti itti isinii baati namni haasonni warri yamanaa soo kijibaa dhugaa achirratti addaan isin baati viidiyoo san keessaanis nan jira kanaafuu Faamii Tube yeroo san kaabeetaa ummanni harka nu darbee biyya tana keessa dhalaan kabaja qabdi dhalaa akkasii kabajaa qabdu sanillee darbanii jarri viidiyoo arguu dandeessanii darbanii
gurbaa kana lafarra shorroo isaa darajaa duudaan buusanii fuudhanii makiinaa gubbat darbanii mana hidhaa geessan. Mana hidhaa jira gurbaan. Kanaafuu gaa viidiyoo tanillee naa isinii waraabe. Kanaafuu faamiin gaa hidhaadha jira. Waa hedduu nama mudata biyya namaa tanaa keessatti garuu an baay'een gaddee gurbaa akkasin lafarra gansammoo baay'ee waan nama gaddisiisu. Mee maal jettaan ati yoo mee ittiin yaa'u. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Har'a wanti inni isin himuu danda'u. Bas isin tun intala Oromooti akkasumas innilleen Oromoodha abbaa mana siiti. Faamishaan mana hidhaa waan jiruuf akka malee cafaqamee miidhamee mana hidhaa waan jiruuf hedduu takka nama gochaa waan nama aarsu. Isin kun waan kana godhuu hin qabdu. Isin kun Oromoodha inninis Oromoo waan ta'eef abbaa mana ishii alagaatti fiddee akkana cafaquu isin kun hedduu takka nama waan nama gaddisiisu. Bas mucaan laalanni hudhame dhugumatti ni hudhamee dubbii dadhabate ani gaa xiqqishoo gaa xiqqoo ijoollee tana lafa buleefi malee waan nama gaddisiisu akka malee irra raawwatte maallaqa kafaltii waan san dalaguun isiin akka malee shamarrummaan keenyaa waan kana xiqqeeffadha waan akkana haadha ilmoo isa kana ilmoo irraa qabdi Gocha akkasirratti hojjette mee ati somottoleeti amma qaafeetillee beeku garuu naaf inni guyya lama eegoo lagarre sittoleetuma akti mootummaa kanatti fiddee akkasi cabeessiftee gurbaasan shorrooysiftee akkasi akka nama waan du'e shorrooysuutti shorrooysaa baasanii dubbii ala baasanii makiinaa gubbatti darban mee dubbii sanirraa ati maaltu si dhagayame? Wallaahi dhugaan dubbachuuf akkanuma takkatti biyya namaa keessa wanti san dalagamuuf akka mataa fayyaannaa aarse dhugaadhaa biyya namaa keessa warra jirtan shamarran Oromoo hedduun waan akkanaa kan akka dhiiftanii jaan akka mataa fayyaatti jaartii tumsiisuu askaritti fiddee maallaqaan arabatti fittee tumsiisuun waan jiru garuu uummata keenya wanti kun waan badaadha jaarsarra namni itti aanu jiru waan akkanaa kana waan gocha akkanaa kana dalaguu isiitiif hedduu gaddinee nuti isa kanallee hin beeknu isiillee hin beeknu garuu rabbumaa ofii irra nu fidee gaa har'a akka rabbi nu dubbisiisee akkasuma akka mucaan keenya ijoolleen keenya himteetti isaanis himanii jiranii viidiyoollee ni jirti inni lammaa garuu ammoo mana hidhaa jira jechuudha mana hidhaa keessa viidiyoo maruus hin danda'u inni nuti ammoo maree jawwaan isaa waan horke jiru viidiyoo tanallee yoo dandeenye paaswordii yoo nu banu taate yuutuubarra keenyaaf jechuudha akkasuma ammoo garuu adaraa warri biyya namaa keessa jirtan akka araba namatti hin binne jaartiin akkatti araba jaarsatti hin binne jechuudhaan isinitti himuu barbaada. Difama wallahi waan kun hedduu nama qoccaa Oromoo taatee lammii taatee gizaa arabasi bitteessituun sisu jaartii taatee mee akka mataa fetti mee waan kana irratti biilaalee dhugaa waan akka malee nama ajaa'ibsiisu irra baay'inaan dhalaan biyya tanatti waan san fayyadamti beektanii garuu namoonni waan kana hojjettan please eeggadhaa waan kana jaarsa keessanitti mootummaan fidinaa mootummaan bultii hin jabeessitu ni diidi malee namni miidhame miidhaa isaasan akkatti bahu yaada malee waa'ee bultiirraa bilisa ta'a. Maaliif jennaan nama siroorrisu nama alagaan si barbaadu wajjin bultii uwwifachuun walitti hin deemu waan ta'eef namni bultii barbaadu hogguu jaarsatti alagaa fiduu hin qabu qaama seeraa tokko maallaqa nyaachisee maaleen kun lubbuu nama baasaa bara maaleen achi buutee si godha dhabama si godha gurbaa kan ammas laa dhabamsiisanii isaan qasuma isin dhaabbatteetuma eeganni jarri uleen laaffise booda yaa akhi lo'usamaat jette akka nama akkamiif gootee seeteet jaartii raasiyaa tokko kijibdu ni kijibdaati naasuu jaarsaan qabdu maqaa keetillee hin beewani ati akka malee ani awwoomaan ju'uun qabu kabajamtoota agardoota faamiidha. Maaliif faamii bira dhaabbaddaa. Hanga dhuma sagantaa viidiyoo inni bahuudhaa fi bahuu dhabaan waan isinii dhufuun isaa beeka nuti viidiyoo kana naafi amma mucaan kunii fi kunis karaa yaa'u jirra. Akka akkas ol meenee uummata kanarraa kadhannee hanga dandeenyutti nutis maaliif ijibbaata goonee jarriileen akkasitti shorroo isaa kuteenii makiinaa gubbaa kaayee mana hidhaa geessee telefoonni isaanillee akkasii nu biratti hafee nutillee viidiyoo kana isinii maruu dandeenye akkasuma viidiyoo kana chaanela isaa gubbattis anuma gadhiisuu deema haga dhuma sagantaa walitti deebinuutti
nagaan nu turaa fayyaa gaarii jiraadhaan isiniin jaa hordoftoota faamiidha warreen ammoo komantii nu barreessitan yaada keessan komantii nu ibsuudhaaf dirqama taatan yuutuuban qaba yuutuubiin kiyya Saifuddin Ahmad jaa Saifuddin Ahmad jaa yuutuubiin kiyya video san gubbatti akka mujrimaan na beeka yuutuuba chaanela keessan gubban namni mujrimaan na beeka nama namaan naane nama gartee nama miidhu na beeka namni achumaan dheeyxanii an kunuu nama akkanaati nama rakkataa cinaa dhaabbatu nama miidhaa namaan dandeenye dheeyxanii jechiin subscribe gootanii hordoftanii na daawwachuu ni dandeessan yaada babbareedaan achirra dhiyeessa akkaataa yuutuubiin kiyya jala gaseentanii yoo laaltan akkaataa namni itti karaa kana dhufufaa akkaataa namni biyya namaa tana keessatti oofaa kana farraa hin dalagaan garuu namni waan san achi ilaaleeti mujrima jee namoota kaa tokko ni jiraame kaa oguu walitti buuneen na balaaleeffatu faaqa oguu namaa wal qabne ba'a annama na miidhaniin miidhabbaa fedhee utaanaan saniifin namoota isaan mujrima jaanii komantiin naannaa rabsanii saniif hin kafaladha malee mujrimummaa dilasii qabaadha saniis irraa hin kafalachuu qabee kanaattin isiniin jaa qabayyamtootaa hordoftoota keenya ammoo isin shamarri biyya namaa keessa jiraattan shamarri biyya namaa jirtan jaarsa keessan qusadhaa jaarsa keessan ogguu waa xiqqishoo walitti buutanii jecha alagaan hin barbaadinaa jaalala kaleessa walitti dhuftanii san yaadadhaa antanumaan isin hidhaama kaleessa yaa lubbuu yaa onne yaa tiruuti yaa garaa kiyya jettanii walirra boochaniiti ilmaadha sabeedhaan walitti as dachaatan Arabiyya takkaatiin askara walitti fiddanii akkasitti akka Arabiyya takkaatiin bultii fi balleessan jaalala isaan iddoo jirtu booreessu ilmoo koo walirraa qaban kajaala mee biyyitu aaru biyyitu kuchaasan yoo nama kee Oromoos keessa jirtutti himattee akkana jaarsa kiyyaa walalee waliin waraarsaa itti hoomee maal qaba mee alagaa akkamitti itti fiddi mee jaarsiitiin nu kuni neesilleen dhaamaaf yaa jaarsa keetii irra si caalamoo askarii san irra hadaraa warri biyya namaa jirtan waan kan akka dhaabdan hadaraa keessaa shamarreen Oromoo waan kan heddumminaan guluuf jirtan heddumminaan irra babboo jirtan piliis waan kana dhaaba wanti kun nama fayyadu nama miidhuu malee keessoo keessan keessuma keessaniif fixadhaa namni nama qaba aadaa qabna biyya jijjiiranne malee aadaan jijjiirannee nuti manguddoo qabna manguddoon fixadhaa malee alagaa wal barbaadu dhiisaan isiniin jaa shamarree keenya akka biyya arabaa irratti guututti hanga dhuma walitti deebinutti nagaan nu jiraadhaan isiniin jaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونراه وان سنتي مجهول بنجرا خبجمتوتا غردوتوتا خيرنا akka jirtanitti Oromoon teenya tan kiristaanaa tan muslimaa kan waaqeffataa kullu hundi keessanuu mucaa kana yuutuuba haarawaa banachuu deema banatee jira shaakatuub jedhama waan achirratti waan adda addaa kaamadii prank diraamaalee adda addaa waan hunda nama subscribe gootanii akka laakka diraame nama kana guddisuun nurratti eegama jechuudha yammana kaanuti warri laal isa dura jiru kuni jalatti ol siisina isin ammoo hordoftoonni bakka san gaxuxxuxanii bakka diimtuu sanis mallattoo beelii san qa gootanii isinu appiidhaan bisa wanti sanu isin maal isin waan gasan isti haasidummaa wali maal no ay hordoftoonni keenya kun qabu boo'isti diimtuu sattuqa istiin qabu hin qabbata waan mallattoo beelii san bil godhaa biitiin video ini sini gadhiisu jala bu'aatii nu hordofaan isiniin jaa bye bye itti dhaamad kasti hordoftoota keenya anilleen yuutuuba kiyya shaakatuub jaa subscribe godhaan jajjabeessaanii an yuutuuba kiyya haariyaa waan ajaa'ibaatiin qabadhee isinii dhiyaadhaa inshaallah hanga walitti deebinutti turtii gaarii